Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalaaf kabajaa bakka jirtanitti sinaan qabu. Egaan daawwattoota hordoftoota keenyaa odeessaa cimaa torbee kana keessa icitiileen ciccimaan biltsiginnaa bahaa jira. Icitiilee ciccimaa biltsiginnaa bahaa ture keessatti Caalaan Bultumee icitii cimaa kan takkaa dhagahamee hin beekne kan hamaa ta'ee fi lubbuu isaatiif baay'ee haalessaa ta'e qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Akkasumas mootummaa naannoo Oromiyaa irratti shirri akkamii akka xaxamaa jiru shirri xaxamee fi icitii gadi bahaa jiru kanaaf Abiyyi quban qabu moo ergama Abiyyi kan jedhullee irra geenyee jirra. Kanaaf odeeffannoolee biraatti irraa isin odeessina amma xumuraatti na waliin turan affeeraa kooti. Reedii Adamchuu namoonni chaanaala keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Egaan akkuma hundi keessan beektan artist Caalaan Bultumee dhiyeenya miidiyaa hawaasaa irraa badee ture. Anis gama kootiin kana isiniif gabaasuudhaaf yaalee ture jechuudha. Sababni inni badeef haleellamee yookaan hidhamee yookaan wanta ta'eef akka bade dubbannee ture. Kana keessaa Caalaan Bultumee maaliif bade kan jedhu harka dhibbatti icitii biltsiginnaa keessaa baheen irra geennee jirra. Artist Caalaa Bultumee dhiyeenya raayyaa ittisa biyyaatiif sirba erga sirbeen booda naannoo Finfinnee keessa konkolaataadhaan osoo imalaa jiru. Humni addaa poolisii Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti konkolaataa isaa dura dhaabbattee gaafachuudhaaf gaafa yaaltu akkuma hin beektanii gurbaan quufadha akka malee garmalee onnee kanallee qaba. Akkasumas waa hedduu hin beektan amala isaa jechuudha. Waa hedduu jarjara. Kanumaan wal qabatee akkuma beekamutti gaafa poolisii fuuldura dhaabbatu jechuudha. Akkuma isaa san konkolaataa irraa gadi bu'ee shugguxii isaa luqqifatee poolisiitti qabsiisee jechuudha. Poolisii Oromiyaa poolisii humna addaatiitti jechuudha. Akkam makiinaa koo dura dhaabbattani ani qaama mootummaa olaanaa jedhee miskiina poolisii Oromiyaa itti qabsiisee jechuudha. Achumatti akkuma itti qabsiisan bilbilamee warri achi jiran Caalaa Bultumee poolisii tokko ajjeeseera akka qabamuuf jedhanii gaafa bilbilan koomishiniin ol aanaan jechuudha. Yeroo san Caalaa Bultumee ta'uu barraan daqiiqa san keessatti gadhiisaadhee yookaan isinuun dhumtanii Caalaan achirraan ilma miskiinaa achitti ajjeesee nagaa isaatiin mana isaatti galee taa'aa jira. Sababa kanaaf fuula miidiyaa hawaasaatti irraa badee jechuudha. Mana murtiittis dhiyeessuudhaaf gaafa yaalanii turan qondaala mootummaa guddaa kana poolisii fuuldura dhaabbatuun shira wayiitu jira. Ergama jira kanaaf ofirraa qolate jedhanii dhiiga ilma hiyyeessaa dhangalaasee zanaa hidhee taa'aa jira quba qabaadha. Kana icitii keessoo biltsiginnaa irraa dhume. Keessayyuu Finfinnee keessatti naannoo kam sa'a kam eenyuun akka ta'e guututti adda bahee jira jechuudha. Kana fuula miidiyaa hawaasaa irratti guututti argachuu dandeessan. Caalaan sa'a kanatti nama harkaa dhiigati jechuudha. Garuu qaama mootummaa olaanaa waan ta'eef namni isa hidhu hin jiru, namni isa gaafatu hin jiru. Abbaa feeta ajjeeftee, abbaa feeta dhiistee mirga jechuudha. Kanaaf mirgi kan biltsiginnaati jechuudha. Poolisiin sun akkasitti dhiin isaa dachetti bade. Kanaaf artist Caalaa Bultumee miidiyaa hawaasaa irraa bade jechuudha. Kana qofaa miti. Waa'ee saamichaa dubbatamaa ture san irratti waa hedduutu ka'ame. Waa'ee saamichaa dubbatamaa ture qondaala mootummaa osoo hin taane artistiif atileetis ilaallata jedhan. Artist Fayyisaa Leellisaa dabalatee Caalaan Bultumee qaama saamichaa san keessaa kan jalqabaati jedhama. Keessayyuu naannoo Finfinnee aspaaltii haaraa galuu irratti artist Caalaa Bultumee lafa kaaree meetira 10,000 laal 200 miti 10,000 mootummaa gaafate mootummaan 9,000 kenneefi jennaan lafa kaaree meetira 9,000 hir'uu inuman fudhanne jedhee balaa buuse akka ta'anii durduubee masaniititti 1,000 dabalanii fi 10,000 fudhatee jedhama. Isan mootu akkuma fudhateen irratti ni ijaarrannee guraaqee fi siltee olii gadii magaalaa keessa deemtanatti cabachabee fixatee jira. Kana qofaa miti artist Fayyisaa Leellisaan yoo xiqqaate warshaa simintoo kuntaala 100,000 ji'arraa kennamaaf jechuudha. Warshaa sanirraa yoo xiqqaate galii birrii miiliyoona 30 ol akka galchaa jirutu odeeffannoon bahame. Kana mootu dhaabbata warshaa simintoo kennameef jechuu hin danda'ama guutumaan guututti. Namni kun qaama mootummaa keessa taa'ee galii ji'atti birrii miiliyoona 30 galcha jechuun hiyyeessi damoostanyaan mootummaa maal akka nyaataa jiru quba qabaadha kaadiree irraa kanaaf jechuudha. Kanaaf biltsiginnaan wantoota adda addaa walirratti kaastee sababa adda addaa walirratti kaastee walitti duulaa jirti jechuudha. Icitiiwwan bahaa jiru kun salphaa fakkaata malee Oromiyaan maal akka ta'aa jirtu ijaan nu agarsiisaa jiran jechuudha. Eenyu akka miskiina fixaa jiru, eenyu akka ilmaan Oromoo taphataa jiru. Amma icitiin hafe lama qofa.
iccitii shira Jawaar irratti xaxamee hidhamanii fi iccitii shira ergama Abiyyi ergee fi eenyu ergee kan waa'ee artist Haacaaluu Hundeessaa isa tafe jechuudha. Kunis ba'uun oolu iccitii baasaa kutaa sadaffaan ammas hin eegama. Isarratti ammas hin dhufa jedhamee ittiin eegama jechuudha. Iccitiiwwan gurguddaan waan isin ajaa'ibu keessaa waatu dhagaame ammallee waan haaraa dhagaame kun ergama taa'ee fi hangaasaa fa'aa kana guutuun guutuutti kan harka keessaa qabuu fi kan erge Abiyyi Ahmad akka ta'e turre dhagama. Abiyyiin Ahmad harka ofii qulqulluu godhuudhaaf ajjeechawwan amma dura raawwataman hunda mootummaa Oromiyaatiin faalee isa ofirraa kaasee uummata Oromoo deebi'ee of jaalachiisuudhaaf shira hamaa kana akka xaxee turre gaame. Keessayyuu wantoota Oromiyaa keessatti ta'an hamaa fi laafaa hanga sadarkaa Amaarota achi keessatti ajjeefamanii san hundaayyuu kan taasise Shimallis Abdiisaati. Abiyyi jibbisiisuudhaaf jedhamee akka uummanni Oromoo gowwoomee guutumaan guutuutti Shimallisiin jibbee Abiyyiin deebi'ee jaalatuuf kaayyoo guddaa inni go'ee akka ta'etu irra gaame. Kanumaan wal qabatee waa'ee Shimallis dubbatee ture amma dura beeytanii Shimallis gowwaadha. Lafa keenya irratti maali keenya irratti eenyummaanuu nuun ari'uu eenyummaanuu bakka keenya hin bu'u jedhee dhaadataa ture. Isuma fa'aa wal qabsiisanii namtichi edaa duraayyuu gandaaf qabsaa mootummaa fakkaateen nu nyaataa ture isa jedhuun duula hamaa kana nama salphaan duuban jiru jechuudha. Abiyyitu Shimallisiin uummata bira jibbisiisee sana booda yoo barbaade shaneetu akkas godhe jedhee bakka isa buusee achi booda Abiyyi jaalala uummata Oromoo biraa argata. Maaliif jaalala Oromoo biraa argata? Ajjeechawwan amma ta'amaa jiru kana argitee inni akka raawwatetti guutuun guututti dhiiga isaan haqate jechuudha. Amma fakkeenyaaf ajjeecha Karrayyuusa fudhadha. Ajaja Abiyyiitiin Shimallis godhee ergasii immoo rakkinni sun Shimallis irratti deebi'e. Maaliif? Naannoo Oromiyaa kan bulchaa jiru Abiyyi osoo hin taane Shimallisii jedhee jira. Kana dubbatamaa jira miidiyaa hawaasaa irratti ana miti Shimallisitu bulchaa jira jedheetanii waan kana dubbachaa jira. So akkuma beekamutti shirri deemamaa jiru hamaadha. Achi keessatti immoo Oromoon miidhamaa fi faayidaa ta'uusaa amma jechuudha. Maaliif? Fakkeenya iccitiilee baay'ee baa jira. Eenyu akka saamaa jiru dhageenya. Eenyu akka jeessaa jiru dhageenya. Qajeelchaa Mardaasaa amma ajajaa poolisii Oromiyaa sun jechuudha. Ajaja Shimallisii fi ajaja Abiyyi waan san gochaa ture. Garuu rakkoon sun hundi deemtee mataa isaatti irratti deebitee jechuudha. Poolisiin Oromiyaa tun akkuma hangaasan dubbachaa ture, akkuma OMN kaleessa dubbachaa turee fi akkuma nutis dubbachaa turretti waan ajajamte ergamtuu buchulloota waan taateef birrii 800 gara feetee waan ergatte abbaa feetetti yoo ergatte tokko duuban deebitu jechuudha. Afaan ofii qabattee sitti rakkisuu malee rasaasa. Akka itti leenjitetu akkasi. Sababni isaa maaliif ree? Gaafuma mooraa leenjii keessa jirtu ajaja keenya hin guutta jedhameetti ni barsiifama. Yoo nu haleeli jennee na leelta, yoo nu dhiisi jennee dhiista jedhaniitti ni leenjisan. Sababa kanaatiif gaafa isiin ergama xiqqoo wayii fudhatte uummata Oromoo rashaarratti jechuudha. Kanaaf haalli jiru kana. Dhuma irratti wanti isinii gabaasu osoma biltsiginnaan asii wal haadaa jirtu waraanni bilisummaa Oromoo seenaa gurguddaa tokko hojjechaa jira. Seenaa inni hojjechaa jiru maali? Viidiyoo waliin qabadhee isiniif dhiyaadhe. Viidiyoon kunis maalinni yeroo isaan warshaa keessa to'annoo erga godhanii booda warshaa keessa daawwii godhantu mul'ata. Viidiyoo suuraan samoona maxxanfamaa ture soba jechaa turanii ani immoo qabatamaan viidiyoo wajji qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Viidiyoo kana hordoftanii dhugaa ta'uusaa bartanii jechuudha. Warshaan kun kan jiru biyya alaa osoo hin taane biyya keessa Oromiyaa keessa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo guutuun guututti harka ofii jala galfatee akka jiru viidiyoodhaan ragaa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Viidiyoo kana daawwattanii walitti deebina cinaa kiyyatti ilaaluu dandeessan viidiyoo kana. Viidiyoon isin argaa jirtan kuni kan sobaati jechuun viidiyoon hin sobamu. Suuratu feekii hojjetama. Viidiyoo sobamuu hin danda'u. Argitanii mootummaan kana fa'aa waakkate. Waraanni bilisummaa Oromoo akka TPLF fiigee biyyatti galuu waan hin qabneef biyya abbaa isaa keessa taa'ee haala isin argaa jirtan kanatti ofirra to'annoo ciccimaa jala oolchaa jira jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti biltsiginnaa harka ofitti inumaayyuu amma shirri deemamaa jiru kun baay'ee isaaf bareeda. Sababni isaa maal inni beektanii? Shirri amma hojjetamaa jiru walirratti Abiyyi of jaalachiisuudhaaf jedhee inumaayyuu daran akka uummanni Oromoo amantii isaa jalaa bahu, akka isa shakku, akka shirri ta'ame akka irratti beekamu taasisaa jiran. Mee dhuma irratti biltsiginnaan gaafa iccitii kutaa sadaffaa fiddee dhuftee gaafas waan hundi ni tolaa jechuudha. Sababni isaa waa'een artist Haacaaluu Hundeessaa dhufuun isaan oolu.
mootuu yoo dhuguma jarri sun saba Oromoo kanaaf quuqama yookaan kan yaadan taate dhugumatti jechuudha waa'ee Abiyyiitis kaasuu qaban. Taa'ee fi hangaasan fa'aa yoo dhuguma saba kanaaf kan yaadan ta'e yoo aangoof hin taane rakkoo Abiyyi hojjete iccitii Abiyyi Oromoo irratti hojjete shira Abiyyi Oromoo irratti hojjete habaasan gaafa san uummata Oromootiin araarama qaban yookaan harka dhiigaa baadhatanii harka dhiigaa saaxiluun gatii tokkoon qabu jechuudha. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya odeeffannoo ciccimaa amma qabanne kana fakkaata. Odeeffannoo biraa kan kanarra cimaa ta'e keessayyuu kutaa sadaffaan gaafa dhufe qabannee waliif deebina. Ammas turtii gaarii nama qabaadhaa.